Afaa firaashii kan hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Diizaayinii kanaan kararii illee ammoo kararii qoshooshuu fi kararii yookiin xuraawoo osoo hin taane kararii hedduu bareedaa ta'e namoonni barbaadan ajajadhaas ni jira. Obboleettiin teennaa kararii kanaan ajajattee turte hedduu bareeda maashaallaadha. Hedduu bareedaa waan ta'eef isinillee barbaadan ajajadhaas ni jira. Karaan isaallee hedduu layyatti jedhee kan bareedu amma gatiin yeroo ammaa kana gatiin meeshaa hundumtuuyyuu dabalaa jira. Isin garuu kan ajajatte firaashii Afrii fi tiraasii 12,23 fi birrii 500 jechuudha. Amma garuu gatiin dabalaa jira. Meeshaa hundumaayyuu keessattuu firaashiillee gatiin dabalaa jira waan ta'eef daddafaatii ajajadhaas hin jedha. Isa biraa masoobii hedduu bareedduu taatee fi masoobii buddeenaa jechuudha. Akkasuma meeshaa maal kana qofa ta'e meeshaa babbareedaa ta'e saanii kookisii maankaa fannoo akkasuma burcuqqoo warqaammaa feermuzii warqaammaa saarbisii wajjin hiqaa hedduu babbareedaa ta'e kanneen jechuudha. Qabannees ni dhufnee jira. Namoonni barbaadan ajajachuu hin irraanfatinaas hin jedha. Hiqaa babbareedaa waan ta'eef yeroo ammaa meeshaan hunduu daddabalaa jira. Meeshaan hin daballe hin jiru. Kana waan ta'eef isinillee yoo barbaadan meeshaa ajajadhaas hin jedha. Maashaallah hiqaa babbareedaadha waan ta'eef ajajadha. Akka isin jala hin darbine yeroo osoo hin dabalin meeshaan hunduyyuu ajajadhaas hin jedha. Saarbisiin kunillee saarbisii oriijinaalii taate argitanii saarbisii bareedduu oriijinaalii taate jechuudha. Baddee jirti duraanin jirti amma baddee jirti amma ajajaan fichisiisne jechuudha. Hin baddee jirti isi qorqorroo sanii gatiin isaallee ammoo dabalaa jira waan ta'eef bitadhaas hin jedha. Maashaallah saanii kookisii kanallee ramadaan dhiyaatee jira waan ta'eef bitadhaas hin jedha. Saanii kookisii kun baay'ee bareedduudha. Saanii ajaa'ibaati waan taateef namoonni barbaadan isallee bitadhaas hin jedha. Gatiin isiillee waan qinnaashee ta'eef akka meeshaalee kaawwanii gatiin qaalii sanii miti bitadhaas hin jedha. Meeshaa babbareedaa kanniini asumaan saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatinaati hanga xumuraatitti. Video kenna kana nu wajjin ilaalaa turaas ni jira. Gama meeshaa tokko tokkoon gatii isaa isin himuu fi isin agarsiisutti fufaa isinillee hanga xumuraan wajjin turaas ni jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamaan kafuuna jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Jirra jirtu bakka jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna sin biraa jiraatachaa. Haarallee viidiyoo haarawaan qabadhee isin dhufee jira. Birrii xiqqishuudha. Meeshaa xiqqisuu akka bitattan isin beeksisaa jira jechuudha. Yookaan obboleettiin teenya kan godhattirraa isin agarsiisaa jira jechuudha. Birrii xiqqishuudha. Garuu meeshaan ammoo meeshaa kwaalitii qabuu fi meeshaa babbareedduu waan taate jechuudha. Meeshaa xiqqishuu birrii xiqqishuu meeshaa babbareedduu fi ulaagaalee na barbaachisetti guuttattee jirti jechuudha obboleettiin teenya. Namni tokko dirqama yeroo takkatti 500 600 bitachuu hin qabu. Maaliif yoo qabaatanii bitattan homaa takka gaariidha. Yoo hin qabaanne garuuyyuu jala jalaallee bitachuun wanta bareeda jechuudha. Asumaan hanga viidiyoo kiyya kana hanga xumuraatti hordofuu hin irraanfatinaas hin jedha. Subscribe like share godha. Warroonni gara keenya kanatti dabalamuuf yookaan ammoo viidiyoon haarofti babbareedaan akka nu gadhiifne akka isin bira gahu barbaadan asumaan subscribe tuqa. Viidiyoon keenya kun akka isin bira gahuuf isin gargaara. Akkasuma ammoo namoonni viidiyoo kana laaltan daansi persentiin 100 keessaayyuu 50 osoo laayikii godhee ani viidiyoo kiyya akka hin facaaf na gargaara. Garuu namni kumallee hoolaalee nama 90 dhibbayyuu hin guutu jechuudha. Namni laayikii godhaas ni jedha. Akkuma isin laaluun isin fayyadu anallee laayikiin na fayyada waan ta'eef haasaalee osoo isinitti hin baay'isin warroonni meeshaan keessan isin bahe obsaan eeggadhaas ni jecha. Warroonni meeshaan keessan isin bahe waluma duraa duubaan isin mul'isuun isin wajjin tura isin jedha. Akkas jalqaba irratti firaashii afaa kana jechuudha. Firaashiin afaa kun akkuma isin argitan diizaayinii hedduu bareedaa ta'ee fi diizaayinii xuraayuu miti. Goommaniin kun kino kararii bareedaadha jechuudha. Goommaniidha moo samaayii jedhama inni kun. Karariin kun hedduu bareeda jechuudha. Karariin kun kararii bareedaa ta'e kararii dafee qoshoshuullee miti jechuudha. Maashaallaadha. Kararii layyatti jedhee kararii bareedaadha jechuudha. Namni kamuu hin jibba jedhee hin yaadu. Karariin isaa sun maaliif jennaan kararii osoo hanga fedhee xuraa'ee dhoofatu jechuudha. Firaashii kun argitanii hanguma fedhe osoo xuraa'ee hin mul'isu jechuudha. Mana daa'imman jirtutti yoo kan hin beektanii daa'imman gubbaa ol baatee dhidhiitu jira waan garagaraatu jira. Osoo hanguma fedhe xuraa'eeyyuu kararii mul'isuu miti. Akkasuma ammoo kalalii qalamillee gadhiisuu miti. Karariin kun kararii qalamii gadhiisuullee miti jechuudha. Tiraasii rakkoo hin qabu. Tiraasiin yeroo baay'ee namni itti firaashii turre qoshashaa waan ta'eef jedhee firaashii malee kan tiraasiitiin miti. Sababa saniif karariin kun kararii hedduu bareedaadha. Bareedinarrillee kararii qoshashuu miti. Waanuma hunda qaba. Malkillee qaba hin qoshashuullee jechuudha. Yeroo jechuu barbaadan jedhaas hin jira. Gatiin isaa 23 fi birrii 500 jechuudha. Firaashii 4 fi tiraasii 12 jechuudha. Akkuma afamee qopheeffamee jiru kanatti 23 fi birrii 400 jechuudha. Namoonni baay'een irra deebitanii na gaafatanii keessan osoo ani isin himu. Itti aansee feermuzii warqaammaadha. Feermuzii warqaammaan kun ittis qabu.
فرموزي ورق أمّا فرموزي ورق أمّا سنار كتان كون ديزاين ليت جري ما شاء الله هارا فجركم سنار كتان كان أرجتني هدو بريدا ميلالك أبجد شو ما شاء الله كرامي صب هدو بريدو أكسم مايو وان هكاتو ليميت يجورا أرجتني ما شاء الله بريدا نما lama mo sadiif bitee jira jechuudha. Isa kana nama sadiif bitee jira jechuudha. Namoonni barbaadan bitaadhaas ni jedha haroomoo dhufe nama sadiin iyyuu guyyaa takka bitee gadi dhiisee hin jiru viidiyoo kinoota nama gadhiisaa jira. Kan nama lama gaduuyyuu hin dhiifne kan nama tokkochaa kana qofa gadhiisaa jira jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedde jechuudha. Rakabooti Dubaay wajjin illee bitee jira viidiyoo isin hojjedha isiniif wajjannee argitanii sarbiisii kanaan akka maachol gootu akkasuma rakabooti Dubaayitii osoo wal bira argitanii hin bitadhe isin jechuusisaa karoon karoorfatan gootu dhiisiitii bitadhu isin godha jechuudha. Inshaallah wal biratti isiniif fidaa bitee jira waan ta'eef akkasuma sarbiisii kanaan maachii wal goote jechuudha. Hedduu bareeda. Fermuuziin kun lamaan kuma jaha jechuudha. Fermuuzii quality waan ta'eef jechuudha. Ittaansi sarbiisiidha. Sarbiisiin kun argitanii akka maasol godhe hedduu maasol godha jechuudha. Sarbiisiin kun sarbiisii firee afuriiti jechuudha. Sadiiti jechuudha. Akkasuma immoo sarbiisii quality taate jechuudha. Sarbiisiin kun sarbiisii qorqoorroo saniini miti sarbiisii quality dha jechuudha. Sarbiisii bareedduudha. Gatiin isii immoo birrii 4,000 fi 500 jechuudha. Maashaallah meeshaan gatiin dabalaa jira waan ta'eef warroonni bitachuuf karoora qabdan daddafaqtaadha isin jedha. Booda hin qannasaa warri jettan meeshaan biyya keenya irratti akka itti beekutti akka isin itti beektanii hin beekani yeroo dabale akkasuma yookaan gatii san irra dhaabataa yookaan ammoo itti fufaa deema malee gatiin hin qannasu. Ittaansi as biratti illee burcuqqoo warqaammaa kun diizaayiniin isii maashaallaadha. Yeroo tokko illee viidiyoo tokko irra isin mul'isee jira haaraa dhufe jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa sarbiisii warqaammaa kanaan illee wal fakkaata jechuudha. Sababa saniif walirra isiniif ergitanii akka wal fakkaatu maashaallah baay'ee wal fakkaata walirraa bareedaa illee waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha. Inni kunillee maashaallah sarbiisiin guddaan isa kana lammaffaan isaa kana sadaffaan isaa kinoo kana jechuudha. Sarbiisii biraandiidha waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha. Macarashaan isii kana guddaan isaa ammoo kana lammaffaan isaa ammoo isaan jechuudha. Akkasuma ammoo burcuqqoo warqaammaa kun gatiin isaa birrii 3,000 fi ifa mararrata burcuqqoo jechuudha. Gatiin isaa birrii 2,000 fi birrii 200 jechuudha. Argitanii burcuqqoon kun birrii 2,000 fi 200 ka gatiin qannasuun jiru ka 1,000 fi 900 illee hin jira jechuudha. Akkuma burcuqqootiin wal caala jechuudha. Burcuqqoon kun 2,000 tura ka 1,000 fi 900 tu jira ka haqatu jechuudha. Ka haqatu jira. Akkasii inni kun ammoo kamaa irra dhufe jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha birrii 2,000 fi 200 ittaansee maankaa fannooti. Maankaan fannoo kun akkuma asirra argitan kan argitanii karaarii isin barbaadantu jira. Karaarii adii kanaa fi karaariin gurraachi illee hin jira. Kana mabite karaarii adii kanaani adiin kun akkuma asirra jiru kana jechuudha. Argitanii akkuma asirra jiru akkuma asirra diramee jiru kanatti kan inni jiru jechuudha. Akkanuma jira jechuudha. Keessaa baasee illee isinitti mul'isa. Guutuu isaa keessaa baasuun hin danda'u garuuyyuu muraasa keessaa baasee isinitti mul'isa jechuudha. Argitanii maankaa xixiqqeeshoo sukkaaraa jechuudha. Isillee firee jaha qaba. Akkasuma billaa keekii yookiin daabboollee firee jaha qaba. Maankaa gurguddaallee firee jaha qaba. Shukkaallee firee jaha qaba jechuudha. Argitanii maashaallaadha. Asirratti dirama jechuudha. Hundumti isaatu keessaa baasee isinitti mul'isuuf ammoo akkana jira jechuudha. Kana argitanii akkuma footoo irraa argitan isaa isiniin jedhe kun warqaammaa akkuma footoo irraa argitan kana maankaa kwaalitiidha waan ta'eef bitadhaa isiniin jedha. Hundumti isaayyuu maankaallee shukkaallee karariin isaa akkanuma jira jechuudha. Gatiin isaa meeqa jechuun keessan hin oolu. Gatiin isaallee birrii 2,000 fi 200 qofa jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa. Maankaa xixiqqoo jaha qaba, shukkaa jaha qaba, gurguddaa jaha qaba. Billaa keekii yookiin ammoo kan daabboollee firee jaha qaba jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Birrii 2,000 fi 200 gatiin isaa osoo hin dabalin bitadhaa isiniin jedha. Ittaasii isaanii kookisii jechuudha. Isaanii kookisii kun akkuma isin argitan kan argitanii akkana fakkaatti jechuudha. Hedduu bareeddu taati argitanii akka waancaati hedduu bareeddi maashaallaadha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa. Kookisiif illee hin taati akkasuma daabboo qoloof illee hin taati. Bakkeen isinitti qoodamtu bahoota 5 qabdi jechuudha. Akka jidduu kana wajjin 6 qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf daabboo qoloo karaarii fa'a akka aynata garaagaraa fa'a yoo gootanii as keessatti fayyadamuudhaaf baay'ee isin qarqara walitti hin makamu. Aynata hundaa garaagaraa yoo naqxan barruma ta'eetumaan akkasuma hafa jechuudha. Argitanii hundumtuu yaada akkana fakkaata malee bootaa ofii bootatti qaba jechuudha. Karaarii jahayyuu osoo hojjetanii jahanuu garaagaraatti naqxanii wal hin gahu jechuudha. Jahanuu bootama garaagaraa jira garuu barbarruu ta'eechuma keessa bareeda jechuudha. Argitanii karaarii jaha qaba jechuudha. Gatiin isaa birrii 2,000 fi 500 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan gatiin isaa birrii 2,000 fi 500 waan ta'eef bitadhaa isiniin jedha. Ittaansii kan kookisii jechuudha. Amma yaadattanii hin beekanii ijoolleen ramadaanaaf galaaftu ijoollee baay'eedha akka isaanii kookisii kunniin hiqa nama isin mul'isaa kun guutuu hiqa isin fayyadu waan ta'eef ramadaanni dhufeera. Inni kun ka kookisii jechuudha. Asumarratti godhaatumaan kanuma bicha gadi caanudha jechuudha. Achi booda karaarii isin barbaadan karaarii kanneen hunda akkuma isin baasa. Karaarii kanneen hunduyyuu
roga afrii haa ta'u malee arfanuyyuu saayizii kararri wanni isaa jechuudha dizaayiniin isaa ka arfaniitu garagara garuu roga afrii haa ta'u malee dizaayinii garagaraa baasa jechuudha arfanuyyuu asuma kana asirra laxxafaniitumaan isumaan caanyi godhu jechuudha asirra laxxaftaniitumaan isumaan caanyi godhu jechuudha asuma argitanii maashaallah hedduu bareedaa waan ta'eef isallee bitadhaas ni jedha isallee an birrii 700 bita jechuudha kana namoonni barbaadan bitadhaas ni jedha itti aansee as biratti kalloomii macammaqa loomii jechaadha yookaan burtukaana jecha argitanii burtukaana illee hin cammaqa loomii illee hin cammaqa xiqqaa fi saayiziin isaa xiqqaa fi guddaa jira jechuudha inni kun guddaadha argitanii burtukaana garagaraa illee isin cammaqa jechuudha waanuma hunda cammaqa akkuma sala jiru kanatti jechuudha sibiila inni kun guddaadha illeedha saayiziin isaa guddaa fi xiqqaa jira waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas ni jedha argitanii maashaallah baay'ee jabaata jechuudha hanga burtukaanaatu hin cammaqa jechuudha argitanii burtukaana loomii isin cammaqa jechuudha bitachuu namoonni barbaadan bitadhaa xiqqaan illee barbaadan guddaan illee barbaadan bitadhaa ani kun kana garuu guddaadhaan biteef jechuudha obboleettii teenya guddaan kun birrii meeqa jechuun keessaan hin oolu birrii 700 jechuudha guddaan kun namoonni bitachuu barbaadan isallee bitadhaas ni jedha birrii 700 jechuudha guddaan kun maashaallah itti aansee as biratti distii kaasiyoo jecha distiin kaasiyoon kun abbaa firee shaniiti hin beektanii garuyyuu shananuyyuu garagara jaa kunniin kurree isaati jechuudha loon isaa kurree isaati akkasuma distii as keessa yoo baasan deebi'ee namaa kaartoon keessatti seeraan namaa hin galu distiin kun distii kwaalitii furdii keessan hin jechuudha hin qabatu argitanii akka distii mokoo koosan hin jechuudha yookaan distii siraamikii sanniini garaa keessatti distii qabatu miti ijoolleen biyyaalaa jirtan hin beektanii distiin kun distii qabatu sanii miti jechaadha distii kwaalitii jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa inni illee birrii 800 fi birrii 500 jechuudha natti babaratame namoonni bitachuu barbaadan isallee bitadhaas ni jedha itti aansee moqorqoraa bunaa yookiin shaayii jechuudha inni illee akkasumas bira argitan kana jechuudha kinuuti inni illee fireen tokkochisaa birrii 100 jechuudha itti aansee billoofni kun babal'aa samiini lakkoofsaan jira jechuudha argitanii akkasumas bira argattan kun lakkoofsi kun lakkoofsa 10 jechuudha kun 8 ka 10 kana isinitti mul'isa ka 10 kun kinooti jechuudha kana jira jechuudha billoofni kun maashaallah namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas ni jedha jaarmaaniidha jechuudha argitanii kuwwan illee hin jira inni kun garuu jaarmaaniidha jaarmaaniin kun gatiin isaa meeqa jechuun keessan hin oolu namoonni bitachuu barbaadan jaarmaanii kanallee bitattan birrii 450 jechuudha guddaan kun inni kun kalaakosa 8 kalaakosa 8 kun birrii 400 jechuudha kun 450 kun ammoo birrii 400 jechuudha argitanii maashaallah namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas ni jedha akkana fakkaata jechuudha kun ka jaarmaaniiti yoo bitachuu barbaadan bitadhaas ni jedha ittaansee kan keekiti jechuudha argitanii ka keekiti baatiraa yoo qabaatan dirqama oovin isin barbaachisu namni kamuu baatiraa qabaatan taanaan inni kun baay'ee isin fayyada waan ta'eef namoonni daa'imman qabdan namoonni ammoo ramadaan irratti akkasuma pirogiraamii garagaraa irratti warroonni barbaadan maatii keessaniif iyyuu jechuudha maatii keessan mana keessa jirtaniif iyyuu maashaallah haaluma xiqqaan wanta babbareedaa ittiin qopheessuuf keessattuu warri daa'imman qabdan inni kun dirqama isin bitadhaas ni jedha daa'imman keessan akka isin jalaa hin dharraane waan garagaraa itaansee rakabotiidha rakabotiin kun rakabotii namni hunduu jaalate namni hunduu bitataa jiru namni hunduu ajajataa jiru jechuudha sarvisii qaba mandajaa qaba ka hixaana taarsan qaba rakabotiin kun ka dimlaatii jechuudha gatiin isaa birrii 400 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas ni jedha maashaallah meeshaalee bareedaa akkana kanneen yoo barbaadan gara kiyya kootaas ni jedha taaksii as biratti masoobii jecha masoobii kana namni barbaadan bitadhaas ni jedha kan daanteliidha jechuudha daanteliin isaa kun birrii 600 jechuudha kan gatiin isaa qannasullee hin jira garuu akkaataa dhaamsa isaatti wal caala akkasuma masoobii kana jechuudha masoobiin kun illee akkuma isin argitan kana birrii 3,200 jechuudha akkuma isin argaa jirtan kana jechuudha kinuuti masoobii bareedaadha jechuudha hodhaa isaa illee ilaalaa waan hunda isaatu jechuudha masoobiin birrii 3,200 daanteliin isaa birrii 600 birrii 3,800 masoobii kana waanuma guutuu isaa wajjin akkanatti xumurattanii mana keessan galfachuu hin dandeettan sin jedha maashaallah baay'ee bareeda viidiyoo keenya kana yoo jaallattan hiriyoota keessan share godhaatii yoo barbaadan keessan keessan dubbisaa sin jedha lakkoofsa bilbilaa keenya duwwaa 972 duwwaa 25 irratti akkana jiru bareeda kanneen argachuu dandeettu xaafii kana jechuudha minxaafiin kun isin biratti isinitti mul'ataadha kinooti minxaafiin kun isinitti mul'ata minxaafiin kun minxaafii maashaallah minxaafii turkii ta'ee garuu ka suudii irraa qabxitaa seenu san jecha minxaafii kana yeroo baay'ee hima ka suudii irraa seenu jechuudha yoo barbaadan qubateen isaa ka meetira 3 fi 3 illee jira ka 4 illee jira inni kun ka 3 jechuudha maashaallah karaan isaa illee baay'ee bareeda gatiin isaa birrii 9,500 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan meetiriin 9,500 meetirii afur yoo barbaadan ammoo 13,000 jechuudha minxaafii akkana bareedu kana bitadhaas ni jedha hedduu bareeda maashaallah